Akka mul'atan hordoftoonni chaanaalii Maarcharii fi akkaataa rizaltiin yookiin bu'aan qormaata kutaa 8ffaa yookiin ministeera kutaa 8ffaa fi kutaa 6ffaa gadhiifamee jira jechuudha. Amma akka kutaa 6ffaa akkamiin akka ilaaluu dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Akkasuma immoo liinkii gar lamaaniitu jechuudha kutaa 8ffaa fi kutaa 6ffaa illee diskiripshinii irra sana kaa'aa jirra. Liinkii sun tuuttanii istaayil kanaan ilaalachuu dandeettu jechuudha. Liinkii sun koppii ergaa godhataniin booda bakka seerchii ta'e immoo biroozerii barbaadanna jechuudha. Achi booda qabbatanii paste gootan jechuudha. Liinkii reefa achi koppii gootan sun achiin duddoo ammoo search godhan. Keessatti rakkoon akkan nuuf fidaa jechuudha. Check result jedha registration number fi first name namsuni maqaa namsuni gadi galchine inni argaa kan nu dhufe booda jalqaba registration number fi galchina jechuudha. Bakka kanatti registration number galchina. Achi maqaa barreessina jechuudha. Maqaa jalqabatti maqaa namsuni maqaa abbaa sun ta'e maqaa namsana. Achi booda immoo check result kan jedhu kan dhoofna jechuudha. Kun akkanaan nuuf fidaa jechuudha. Akkanaan nuuf fida. Kanaafuu isinilleen haala kanaan ilaalaatti fayyadamaa jedha. Kanaafuu waan hordoftaniif guddoo galatoomna. Subscribe godhuun dagatinaa. Ciao.